heerumeen waggaa 8 guutuu kabaja yookiin immoo durbummaa kiyya waliin hin ture. Jaarsi koo anarraatii fudhachuu dadhabe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee haga kutaa 4 qofattin baradhee xumure. Kutaa 4 booddee manni barumsaa jiru magaala waan na ta'eef ganda keenyarraa imalanii yookiin immoo deddeebi'anii isaa ol barachuun keessumaa immoo dubartootaaf baay'ee ulfaataadha. Magaala aanaa keenyaa fi ganda keenya gidduu bosona guddaa hamaa bineensi hedduun keessatti argamuu fi hattoonni yookiin immoo shiftoonni keessatti dahatanii rakkoo xiqqaatii hanga guddaatti dhiira irrattis ta'e dhalaa irratti gaggeessani waan na ta'eef sanaan booddee barachuuf maatiin kiyyas anis fedhii hin qabnu ture. Maarree baradhee fixeen jechuun barnootuma kutaa 4ffaa ergan xumuree booda hangan heerumaaf ga'utti maatii makoo bira waggaa 3 ture. Kun naannoo keenyatti waanuma baratamedha. Tarii maatiin dursee fira gaarii obbolaa adaadaaf eessuma magaalarraa yoo qabaate malee dubartiinis dhiirris humna hin qabne ganda keenyatti dhalatee guddate hedduunsaa barnoota kan addaan kutee kutaa 4ttidha. Yoom ammoo haa ta'u obbolaan ishee eegu wal eegu jedhaman 2 3 4 ta'anii barnootatti deddeebi'uun ol kutanii barachuun illee ni danda'ama. Kan baratan hedduunis ni jiru. Hireen jireenyaa fuula kitaabaa garaa garaa nama argisiisti. Dhukkubbiin inni tokko dhukkubsatuu fi inni gara biraa dhukkubsatu immoo garaa garadha. Umriin koo gaa'ilaaf akkuma gaheetti maatiin koo nama gaariidha nama jedhan nama gaariirrayyuu darbee qabeenyallee ni qaba kan jedhame biyya Saawudiitii hojjetee firii jireenya isaa immoo biyya kana keessa jiraachuu kan barbaade reefuma nama dhufe tokkootiif kaadhimamtuu na godhanii. Namni kun yeroo sanatti umriidhaan dachaa kiyyaa olii. Isa sin beeku mucaa eenyu akka ta'e sin beeku. Haa ta'uutii garuu umrii sanaa booddee heerumuun dirqama kiyya waan ta'eef qofa maatiin koo nama kanaaf na kennanii. Namni kunis maatiinsaa ganduma keenyadha. Obbolaasaa malee cirumaallee ani san beeku. Haa ta'uutii garuu fira biyyaan baatee akka qaban akka inni isaan gargaaraa ture ni odeeffama. Nama kanaaf egaa maatiin koos si madaala jedhanii itti na kennanii. Namni kun biyya Saawudii waggaa hedduu erga jiraatee booda gara biyyaatti deebi'ee konkolaataa Ayisuuzii jedhamtu haaraa bitee magaala keenyaa fi magaalaa Finfinnee gidduutti jimaa daldaluutiin nama jireenya jalqabedha. Egaa akka naannoo keenyaatti namni tokko sooressa jedhamuudhaaf konkolaataan isaan barbaachisu. Biyya alaa deemee deebi'uunsaa sooressa jedhamuutiin oladha. Yeroon aniin isaaf kenname dubartoonni ollaa keenyaa na beekan siif bari heeruma toon taane carraa lootariitu si dhaqqabe naan jedhanii na gaggeessanii. Namni kun cidha yookiin illee aruuza hin barbaadu jechuun maatii koo dide maatiin kiyyas homaa rakkoon qabu wanta gaafatamte kanfaliitii intala fudhu jedhani kan ilaalan kabaja yookiin immoo ulfina isaanii otoo hin taane maallaqa isaa wanta ta'eef haalumti kiyya jalqabarraatiyyuu kan bade ture. Darbe immoo namni kun maatii koollee akka maleetti tuffataam kabajan qabuu fi maatii isaa yeroo dhiyoo asitti gara magaalaatti galchee maatiin isaa magaala waan jiraataniif tuffii guddaatu funyaansaarraa yeroo hundaa dubbifamaam. Haa ta'uutii garuu namni kun maatii koos eenyuyyuu qabeenya farkaa argee haa tuffatu malee mataansaa eenyu akka ta'e maal akka fakkaatu fuulleedhaan of ilaalee of taajjabee yookiin immoo of madaalee hin beeku. Jalqabumaan isatti heerumeen jiraachuu akkan jalqabeen namoonni ollaa ani waliin jiraadhu inni beeki. Kana dura biyyaan baatti fuudhee ijoollee 2 3 ni qabaa naan jechuullee eegalanii. Yeroon isaatiin gaafadhu nama kabaja isaa eeggate otoo ofiif kabajan qabaatiin maatii koodhaan naaf barbaadaan jedhaayii sobadha. Wanta namni dubbatu tokkoyyuu dhugaa jettee hin amaniin jedhee na amansiise. Dubartiin akka koo umrii kanarratti kan qabdu kabaja ishee fi bifa isheedha. Kabaja koo qabadheetan isa waliin jiraachuu jalqabee.
Namni kun jechuun abbaan manaan koo ulfaatinni isaa kiloogiraama 48dha. Nyaata kan jedhamu daabboo gogaa shayeetti cuubee galgala nyaachuurraan ala ciree laaqana irbaata kan jedhamu gonkumaa hin nyaatu. Kan inni nyaatu ganama barii sa'a tokko kaasee hanga galgala sa'aatii 2tti jimaa ni qama otoo hin taane jimaatu afaansaa keessa jiraata. Otoo jimaa qofa ta'ee kunumtuu bareedaa ture. Tamboon paakkeettiin 4 guyyaatti isan gahu. Biyya hambaa ture waan na dhufeef hiriyoota yookiin immoo namoonni dur waliin guddatan isa waliin turuun yookiin immoo ooluun ajaa'iba waan ta'ee isaanitti mul'atuuf jimaan keenyi jamaa keenya waliin jechuun waliin oolu. Kaffaltii isaanii guutuutti isatu danda'aafi ganama barii akka nama hojii qabu manaa dhufanii balbala rukutanii isa waamu hundumtuu jimaa gaariin jiru barbaadaniitti kennu ni bita waliin afatanii aarsatanii qama'aa oolu. Inni bakkuma tokko taa'a isaan bakka hojii isaanii gahanii deddeebi'u. Ofii konkolaataa waan qabuuf konkolaataa isaa immoo konkolaachisaan hojjetee dalagee akkaawuntii isaa irratti waan naquuf dhiphina jireenyaa tokkollee hin qabu. Marreegaa konkolaataa qaba haa ta'uutii garuu foon ofirraa hin qabu. Dhiigni qaama isaa keessa hin jiru. Kana qofaa miti. Amma gaa waan kana yeroon dubbadhu na amanuufillee tarii isinitti ulfaachuu ni danda'a. Abbaan manaan koo akka abbaa manaatti yeroo hundaa qabattoo baafatee narra ciisuuf waliin akka ciisnuuf uffata baafatee dhufa. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko qaamni isaa qaama koo keessa seenee hin beeku. Maali qaama saalaa ofirraa hin qabu moo naan jechuu ni dandeessu. Isas ni qaba. Haa ta'uutii garuu qaamni saalaansaa akka bishaanii lallaafaa. Nama dhiiga hin qabne waan na ta'eef qaama saalaa akka dhiiraatti ka'ee dhaabbatu ofirraatii hin qabu. Maali hin safeeffattu kan abbaa manaa keetiin akkana jedhu naan jechuu dandeessu. Ani garuu kanaaf safuu hin qabu jedheetan isinitti dubbadha. Otuu guyyaa tokko lama torban tokko baatii tokko waggaa tokko ta'ee rakkoo hin qabu. Dubartiidha iccitii mana kooti jedheen eeggadheen dabarsaa. Haa ta'uutii garuu haga umriin koo waggaa 23 guututti umrii waggaa 14tti heerumeen waggaa 18 guutuu kabajni durbummaa koo anarraatiin banne. Sanyii isaa ija kootiin hin argine. Kanarratti immoo namumti afaansaa banamee oduuma haasa'uu beeku ni jira mitiire. Abbaan manaan kee abaluu waliin bakka kanaatti argame naan jechuuf kan odeessuuf yaalu ni jira. Ani garuu garaa kootti kolfeen baga dhaabbate ati isa barbaaddee ture maaf hin deemtu bira yoo feete si haa fuudhu nan jedhan ture. Dubartii biraa dhaabbachuu miti haadha manaasaa guyyaa tokko gammachiisuu kan hin dandeenyedha. Waggaa 8 nan obsee yoon jedhe anaan amantu tarii na amanuu dhiisuu ni dandeessu. Gaa'ela isheef jettee maatii koo kabachiisuuf jecha fedhii koo ukkaamseen amalan taane ofirratti baasus kaduraarraa ofiif jijjiiramus danda'een nan jiraadhan ture. Rakkoon kan koo miti kan maatii isaati. Waggaama tokko erga waliin jiraannee booda haati manaan kee meerre hin ulfoofne moo dhalasiin godhattu taanaan maaliif waliin jiraatta? Duruu hiyyeessi tolan jaallatu jechuun maatiinsaa warrumti akka maatii koo hiyyeessa turan magaaluma waan galaniif jecha kana narratti haasa'uu jalqabanii. Waggaa 2 waggaa 3 yeroo guutummoo keessumaa haati dhuftee kan ilma keenyaaf hin deenye mana kana keessaa maal fuuta? Bahii deemi jechuun na ari'uudhaaf dullaa yeroo narratti qabattullee ni qabdi. Inni ittuu gogaadha gorsites abaartes deebiis dhalaan qabu. Ganama barii bahee galgala toora sa'a 4tti darbaanni isaa silaa daabboo tokkitti yeroo sanatti qarshii 1 qarshii 3 yeroo dhiyootti immoo qarshii 5 biyya keenyatti kan turte amma immoo tarii qarshii 10 laata. Yoon dogongoruu baadhe darbaata isaa waan na ta'eef gatii daabboo kanaallee yerootti kaaseen hiriyoota kootti waan hin himuuf sirriitti nan beekaa. Darbaanni isaa daabboo sana duwwaadha. Waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 yeroo guutu maseena dahuu hin dandeenye ofirraa baasii malee jechuun meeshaa isaa guuranii maatiinsaa mana namaatti illee naqaniifiiru. Bakka isaan naqaniitii fichisiisee bakka nani jirutti naquun abbaan manaan koo kuni nama didedha. Yoo nyaata hojjedhe naaf hin nyaatu. Yoo tarii waan kun isa gabbisa dhiiga
qaama isaatti hora jedhee yoo yaadu naan dhugu. Amma dubartiif dhiirri kun maal fayyada? Miirri ani mataa kiyyaaf qabu amala natti baasee qodaan na jalan dhaabbatu. Sinii burcuqqoo meeshaa mana keessaa gaafa dhaaru miila kiyyaan dhiiteen sagalee kiu kaa yeroo isheen jettu gammachuu xiqqoonaaf kenna. Dubartiin meeshaan manni ishee yeroo cabu ni aarti, ni gadditi. Ani garuu sagalee ishee dhagaheen nan gammada. Torbeetti waan jabaa bitame mana keessa jiru otoo hin cabsiniin oolu. Namni natti dubbatus hin jiru. Rakkoon maallaqaa isa bira waan hin jirreef fidiyoon jedhe hanguman gaafadhe natti kenna. Kanarratu hin jirudha. Gariin namaa isatuma seena jedha. Gariin namaa immoo isheetuma seena jedha. Maqaa guddaa namni aanaa keenyaa guutuun beekuun horadhe. Kana qofaa miti. Wanta inni hojjetee mana fidu anuma qofaa kootu nyaata. Mana kiyya keessas nama biraa galcheen hin beeku. Kan hin galchuu fedhu obboloota koo na bira taa'aniillee akka baratani ture. Haa ta'uutii garuu maatiinsaa guutuu fira kiyya waan ta'e hin jaallanneef achuma dhiyoo kiyya waan jiraataniif sababa isaaniif jedheen yoo mana dhufan isaaniif qofan nyaata hojjedha. Obboloonni koo, haati koo fi abbaan koo mana kiyya yoo dhufan waan nyaataniif waan dhuganitti maqaa meeqa argatu. Walis hin jaallatanii. Kanaaf mana kootti fideen isaan nyaachisuu yookiin immoo obaasuurra maallaqaanan isaan gargaara. Hangan danda'u jechuudha. Wanta narraa eegamu. Kanaan jiraachaan ture. Isa waliin lola hin qabu. Lolli kiyya lola otoo hin taane aarii kan sammuu kiyyatti na naqu waa'ee dadhabina isaati takkaa gadi jedhee rafnaan immoo nama du'e fakkaata. Halkanis ka'een dibatas dibeen wanta namni barsiisuun dhaga'e hunda icciitiidhaan gaafadheen abbaan manaan koo akkasidha jedheen nam tokkotti illee otoo hin dubbatiin waggaa tokko otoo hin taane waggaa 8 yaale. Maatii isaa qofa miti. Maatiin kiyyallee anarraatii dhala barbaadu. Baatii baatiidhaan waggaa waggaadhaan yeroo na argan na gaafatu. Ani garuu yaalaama jirra. Haga ammaatti hin milkoofne. Dhalana kan namaaf kennu Rabbi guddaadha jedheen maatii koo ofirraa nan deebisa. Qaamni kiyya furdachaa, gabbachaa, fuuli kiyya godaannisa qofa tuqaa tuqoo fuulaaf kan hin tolle rifeensi koo narraa dhumuu darbee darbee dhukkubsachuu nan jalqabe. Waggaa 8 booddee jechuudha. Kanaan guyyaa tokko manuma keessa hojjechaa ooleen foddaa manaa taa'umsarra dhaabbadheen qulqulleessaa otoo hin jiru taa'umsa sanarraa kufeen taa'umsi kun cinaacha lafee kiyyaa akka malee na miidhee baay'een dhukkubsadha. Abbaan manaan koo mana hin turre ollaatti bilbiladheen mana yaalaa na geessanii. Manni yaalaa aanaa keenyaa immoo tarii dhiigni qaama ishee keessatti yoo dhangala'eera ta'e haala lamtu jedhamee gara Finfinneetti riifarii naaf barreessanii. Yeroo kanatti ture haadha koo fi obboleessi kiyya hangafaa na waliin Finfinne kan dhufan. Yaala sanas raawwadheen darbee haati koo hundaafuu icciitiidha. Maaliif dahuu fi dahuu dhiisuu keefillee asitti yaalan gootuu jette na gaafatti. Yeroo kanatti ani icciitii mana koo keessaa haadha kiyyatti illee dabarsee kennuu dhiisuudhaaf jecha lakki haadha koo hin ta'uun jedheen. Haati koo har'uman dhuma dubbii kanaa yoon beeke malee sin dhiisu maallaqa qabda. Of ilaaliitii yookiin ana yookiin isa jedhi tokkoo keessanitti dubbiin haa muramu. Hanga yoomiitti nutis warri isaas maqaan taaniin duuba keenaan nofna. Dhugaa yoo ta'e ni fudhatta. Dhugaa miti yoo ta'e ni dhiista. Kanuma naan jette. Yeroo kanatti obboleessa kiyyaatiin al takkaa gadi bahimee haadha kiyya waliin kan hinaasa'uun qaban jedheen. Innis gadi ba'e. Haadha kiyyaan elaa haadha koo dubbiin akkas miti. Ani ofin ilaalle. Haa ta'uutii garuu dahuu nan danda'a jedheen nan amana. Baatii baatiidhaan marsaa laguu nan arga. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo akkuma argitu qal'aadha. Dhiigas of keessaa hin qabu. Nyaanni isaas dhugaatiin isaas jimaa fi tamboo qofadha. Heerumeen hangarraatti akkana ta'een hin beeku. Har'allee durbummaa kiyya waliin jira jedheen waan mataa cabsu hanga haati koo amanuu dadhabdutti ittan hime. Haati koo kuni soba. Dhiirri akkanaa dachee kanarrayyuu hin jiru. Maraatuun illee qaama isaanii kaafata jettee naaf deebiste. Mana yaalaa jirra mitiire kutaa dahumsaa deemeen akkan ilaaluun taasifame. Haadha koof obboleessa koo biratti gaa'elatti seeneen waggaa 8 booddee kabaja durbummaa akkan qabu
ragaa kennanii fi yeroo kanatti ture obboleessi koo kolfuus dhiisuus waliisaa wallaalee harka isaa lamaaniin mataa qabatee maal yoo ilmi dhiiraa dhiiruma ta'e jechuun yeroo sanarraatii kaasee rakkoo abbaa manaa koo yeroon isatti himu afaan isaa keessaa jimaa tufe. Tamboollee akkanuma ni fudhata ture. Tamboo kanas ofirraa dhaabe. Dhugaatii farsoo biiraallee ni dhuga ture. Edaa waan kuni waan ilmoo dhiiraa fayyadu ton taane waan ilmoo dhiiraa ajjeesudha jechuun ofirraatii kute. Anaana isaati koo guyyaa kanarraatii kaasee mana abbaa manaa keetti hin deebitu naan jette. Anaafis naagameera wanti inni qabeenya jedheen irraa hirachuuf fuuldura isaa dhaabbadheeru hin jiru mana maatii kootti hin deebi'e. Waggaayyuu hin guunne abbaan manaan koo eega ati deemte jechuun guyyaa tokkollee dhufee maaliif na dhiistee deemte jedhee otoo nan gadhatiin haadha manaa gara biraa kan fuudhe. Haati manaansaa dura ulfooftee dhufte haa ta'u hin beeku ergasii waliin jiraatti ulfoofte rabbumti guddaanaan beeku haa ta'utii garuu yeroo gabaabaa keessatti deesseef. Yeroo kana gaa uummannis hawaasni naannoos mirkaneeffate mitiire qubasaa gara kootti galagalchuun intalli obboluu maseenidha. Dahuun dandeessu. Abbaan manaan ishee waggaa amma kanaa dhala malee jiraate sanuu isheen dhiistee baatee waggaa tokko keessatti dhala argate jechuun mata dureen haaraan jireenya koorratti baname. Yeroo kana ture haati koo mudhii hidhattee ani kanaan mataa dhukkubsachuun barbaadu. Abbaa fi irraa dahiitii dhala naa fidi. Isatu dhiira miti malee dhiirri waggaa 15 darbite hundumtuu dhiiradha. Deeminaa jedhe wanti dubbadhu isiniif gala. Jaalallee hin qabanne karoora sirrii daa'ima godhachuuf otoon karoorsiin dhiphinuma kana jalaa ba'uuf jecha nama naannoo koo waliin ciiseen walqunnamtii saalaa guyyaa tokkoon kabaja dhabuu guyyaa tokkoon nan ulfaa'e. Ulfaa'uu qofa miti nan dahe. Anaaf boqonnaa fi gammachuu guddaadha. Maatiin koo haati koos ta'e abbaan koo obbolaan koo gaa'elaan alatti deessinaan jechuun nan komannes qubas natti hin qabne. Sababiin isaa immoo wantan dabarse naaf amananiiru. Anatu siif guddisa jechuun hundumtuu abdii natti turani. Obboleessi kiyyaa mana yaalaa na waliin deeme maallaqa walitti qabatee ilaa obboleetii koo gaa'ellis siif hin taane daa'ima kees akka tolutti hin deenye. Kanaan booddee ati haadha daa'imaa waan na ta'eef maallaqallee nama kanarraatii waan hin hirmaanneef deemi gara biyya hambaatti hojjetadhuutii gatii dadhabina kee fidadhuu kootu jedhee naaf kenne. Anis tole jedheen yerooma sana qalbiin koo tuqamee ture. Qalbiin natti deebi'ee gara biyya hambaatiin godaane hojjetachuun jalqabe. Haadhaaf abbaa koof magaalatti biyya hawwii isaaniitti mana ijaareef. Obboloonni koo lama motora yookiin immoo dogdoqqee barbaadu isaaniif illee nan biteef. Mataa kiyyaafis lafa baatii baatiidhaan bakka 4 biteen yeroon dhufu isa tokko gurgureen isa tokko irratti ijaarradha. Isa tokkoon immoo hojiitti hojjedheen nan karoorsan jedhe. Haa ta'uutii garuu yeroo gabaabaa keessatti gatiin lafeen kanaa baay'ee ol ka'uun obboleessumti koo kan hangafaa oolmaan irraa qabu kuni walakkaa naa kenniitii walakkaa immoo siif hin gurguranaan jedhe. Gatii gaarii ani yaanneen naaf gurguree ofii walakkaa yookiin immoo bakka lamaa fudhate mitiire bakka tokko gurguree bakka tokkotti mana ijaarratee ijoollee isaa waliin jiraachuu jalqabe. Anis maallaqa sana fudheen eega sanaa waggaa 2 hojjedheen waliigalaan biyya hambaa keessa waggaa 7 maallaqa guddaa hojjetadheen hojii daldalaa biyya Dubaay fi Itoophiyaa gidduutti deddeebi'een yeroo ammaa kana hojjechaan jira. Waan hundumtuu namaan bareeda mitiire haala kanas namaan bareetu naaf mijeesse. Karaan ittiin bare kuni gara gaa'elaatti illee naaf deema jedheen abdii yeroo dheeraaf qabadheen ture. Haa ta'uutii garuu hin milkoofne hin taane. Wanti ta'us rabbumaan wanti hin taanes fedhii rabbiitiin mitiire. Fooliin yookiin immoo humni dhiiraa garuu akka abbaa manaa koo akka hin taane sirriitti beekeera. Dulluma keessas ta'u jechuudha. Isa bori immoo rabbi guddaatu beeka. Anammallee gaa'ela dhaabbadheen irra deebi'een jiraachuun barbaada. Rabbi si'a milkeessu naan jedha. Ana obboleettii keessan bakka hin jirurraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddessiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.